السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا dhaggeeffattoota kiyya roobni guddinni isaa akkuma itti fufetti jira. haa ta'u malee mee maal jedhaa jiru namoonni roobni rooba kana keessa jiraatu mee waan isaan jedhan walumaan dhageenya. Kuno akka kanatti jirra roobni nuti isin akkam jettan mee namni immoo ergaa kana argaa jirtan ijoolleen akka kana kuno iddoo akkatti deemnee qaraanuun dhabne ijoolleen akkatti madarsaa dhayitee qaraanuun dhabne ijaan kuno ijoollee xiqqoo yoo namni jiran jiraatin in fudhata bakka garii yeroo isin mana barnootaa deemtu nama guddaa dhaabatee ceesisaa jira baay'ee nama cinqee jira ijoollee xiqqoo kan gara barnootaa deeman hedduu cinqee jira amma nuyyuu kuno akkanatti amma namni kopheedhaan galu hin jiru bootti guddaa kuno as dhufa kuno bishaan isin agartan kuni ijoollee xiqqoo fudhataa jiru. Sochiin namaa ulfaatuu fi ijoolleen xixiqqoon baatee galuu irratti baay'ee sodaachisaa jira. Horiin dhaabataa fi akkasuma gara tokko gara jetti jijjiiratanii fi gara socho'an tokko dhabuun akka isinitti mul'atu kana fakkaata. Kanaaf isin du'aa'iin akka itti fufetti haa jiraatu keessattuu ummanni muslimaa wanni kuni nu ilaala. Ijoolleen gara madrasaa dhaqanii baratanii dhabanii jiran gara barumsa idilee mana barnoota illee dhaqanii baratanii dhaban amma ijoolleen ol dacha'aa jirti barnoota dhiiftee bakka jirtanii du'aa'iin akka nu dhaqqabdan midhaan immoo oomishni garaagaraa badaa jira horiileen kun akkanatti haala dhaabataa uummata akka socho'uun hin jiru namaa horii socho'uun hin jiru hedduu miidhamaa jirra waan taateef bakka jirtanitti akka du'aa'iin nu bira dhaabattan an akka barataa tokkootitti. Haa ta'u malee wanni isaan deeffatan du'aa'iin. Obboleeyyan kiyya namni kallattii hunda jirtanitti bishaan kana ni agartanii bishaan kun laga wahiitii miti malkaa wahiitii miti bishaan kun bishaan teessisuu miti mee ijoollee xixiqqoo sanatti keessatti ilaala waan kana bakka jirtanitti xiqqaa guddaa keessaniin du'aa'ii jajjabeessuun isinirra haa jiraatu. Kanaaf ergaan kun ammoo bakka jirtanitti akka isin qaqqabu jenneeti ni iyyaa. Naannoo hedduu yoo dhagahu mana garagalchuu akkasuma biqilaan yoo caamillee hin deebi'u jedhanii kan dabarsaa jirantu jira. Aslan karaa namni deemuu fi horii fi wanni garaagaraa deemu keessatti karaa kana laala laga fakkaatu yookiin malkaa guddaa wayii fakkaata kuni karaa namni keessa deemee oolee keessa baheetiin hin galu kana hundaafuu rabbi kadhachuun isinirra haa jiraatu isinin jedha. Ergaan kiyya kanarraaf isin qaqqabsiisu kan kanaaf bakkee biraa dhaqqabnee waraabuu hin dandeenye kana fakkaatanii du'aa'iin akka itti fufetti haa jiraatu. Layni isin agartan kun waa laga taheetii miti carraa biyya lafaattu tana irra fidee laga isa godhe malee laalame. Egaa akkuma beekamu reehin agartanii karaa kanallee laga kanan agartanii laga jennee beekamaan isin agarsiisu malee karaa horiin keessa bahee galu karaa namni keessa bahee galu karaa akkanaa kana keessatti laga fakkaatee yaa'u jira. Wanni kun ammoo asii achi gaara jira gaara kanarra midhaantu jira midhaan keessaa gadi yaa'ee hoorrota keessaa gadi yaa'ee ganda biyya keessa jiraatu keessa dhufee jira. Kanaaf mee isin martuu bakka jirtanitti rabbii keessanii deebitanii jajjabaachuun isinirra haa jiraatu. Gara kanaa yoo deebitanuu kopheen kun waan kan namni godhatee deemee oolee buluun ittiin hin bulle homaa hin hafne waan kana namni waan kana hin qabne akka obboleessi kiyyalee faasasanii asitti rarratee akkasitti deemee gala humna kanaati ol ta'uuf deemaa ka mana garagalchuu ka midhaan keessaa biqilaa hordoota keessa yaasaa jiru. Kanaaf bakka jirtanitti waan kana laaltanii wanni kun karaa namni keessa deemu barnoota akka irraa fudhatanii akka rabbi kadhatanii isinin jenna. Karaan isin amma argaa jirtan kun karaa akkasuma gaarii fi matooraa fi konkolaataan baajaajiin keessa deemanidha. Garuu har'aan tana laga tahee jira. Maaltu laga godhe rooba guddatee fi akkasuma haala qilleensaa akka jijjiirametu laga isa taasise namni hin beeyne waan laga wahii dhufe isa sehaa ceesisa moo hin ceesisuu gaafatuun nama ni shakkama. Kanaaf ergaa gara biraatiin ergaan nu qaqqabeetiin hin jiru yoonii fi odeeffannee jennu iddoo tokkotti lafti gadi citee gara mitira 96 lafa keessa gadi citee fagaatee jira gara mitira 96 kanaaf bakka jirtanitti fuulduratti akka du'aa'iin akka jajjabaatu caamaan akka walitti deebinu insha Allahu ta'ala ummanni muslimaa bakka jirtanitti kadhaan rabbicha akka itti fufetti haa jiraatu jechuu isin dhaqqabsiifanna isinis bakka jirtanitti du'aa'ii jajjabeessaa balaan
balaan hundi akka bal'aa tahu jechuu isin qaqqabsiifna. Isinis du'aa jabeessa nus jabeessa. Ergaa keenya kana wal jalaa share subscribe like godhu hin dagatina, hin dagattan jenne abdii qabna. Eega rabbiiti isin abdanna, laga hunda waliin ceena, nuti qabeenya waliiti jechuu isin yaadachiifanna. Nus qabeenya keessa yoo taanu isinis qabeenya keenya isinin jenna. Fayyaa nuuf tayaa. Hanga ergaa biraati walidda chaanutti nagayaan nuuf tura isinin jenna.